Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu wasallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka nuti nagaa qabsaniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii allee nagaa koo galata waaqayyo. Egaa ka barumsa namoonni baay'een koomentii jalatti naqaafachaa jirta waa'ee elektirooniksii keessattuu siliindarii qabadhee kara keessan dhufeetoo jira firiijii siliindariin ni jira. Akkasuma immoo meeshaalee elektirooniksii biyya keessaa warri barbaadan soggaraatan amma saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa siliin jecha. Egaa warri chaayinaa ayyaantu sallatti faarawaa taatan garaattan sabskraayibii godhummaatii keenya ta'an jechuun gamanumaan affeerraa kootidha. Warroon immoo turtiin afaan gootan hedduu tokko galatooma isiniin jechuun jaaladha. Ammas yaada waggaa qabaattan saanduqa koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadhaan isiniin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen meeshaalee barbaadan garaattan bilbila kee ammallee taambileelii keerraan isinii teechisa. Asitti waan dubbachuu barbaadu jiraate taanaan viidiyoo liiviin odoon gallakkisaa jiru ijoolleen deebitanii bilbila na kennettanii bilbila na gaafattanii irra jirtan jechuudha. Taambileelii gubbaarra doon taa'ee jiru viidiyoo irratti osoo dubbachaa jiru. Bilbila kanaa ol akkamitti nama barreessanii egaa ka maalinni yaadan dhaggeeffadhaa ijoollee keenya. Gaafa yaadan dhaggeeffattan itti dadhabdanii koomentii barreessuun dhaqxan jechuudha. Haga koomentii barsiisan bilbila barreeffatan. Waan kana jedhu koomentii jibbuufi miti koomentii keessan nan barbaada. Jajjabina keessan nan barbaada. Gamanumaan immoo qaxalee ijoollee Oromoo dhugaa dubbachuuf haamleen isin namaa kennitan hedduu tokko galatooma. Namni gaafa nama kabaju mataa ofiitiif kabajama. Gaafa ilma namaati iddoo guddaa qabu rabbiin isaallee isaaf iddoo guddaa isaaf qaba jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Kanaan isinii nan boona yoomiyyuu jechuudha. Dhugaa ani guyyaa gaafa tokko kara chaayinaa ergan dhufe turee jira jechuudhaan. Ergan kara sooshaal miidiyaa dhufe kara waggaa lamaati walakkaa waggaa sadii tan deemaa jira. Dhugaa dubbachuuf waan na gammachiise keessaa faayidaan ani itti fayyadame jiraate taananii ijoollee Oromoo kallattii afraniin jiranii wal na barsiise. Amala ijoollee keenya adda addaa na barsiise. Jaalala keessan na barsiisee jira. Kana qabeenyi ani isarraa argadhe jechuudha chaayinaalii kanarraayi. Dhugaa dubbachuuf kanaafuyyuu galatoomaa isiniin jecha egaa kara meeshaaleetti tan darbaa kan argaa jirtan siliindariidha. Egaa siliindarii maaliif qabattee dhuftee gaaziin isaa hoo naan jechuu dandeessan. Odoon gatii isaa hin dubbatin dura gaazii siliindarii tanaan durallee viidiyoo isaa ani hojjedhee tanan baay'ee osoo filatamaa ta'uu baate gaariidha. Gaazii miti gaazii isa guchisiisuu fi miti makiinaan gaazii waraabbatu biyya keenyatti. Orofaa qaba jechuudha. Gaaziin baay'ee xiratii qaba biyya keenyatti baay'ee hin argamu. Indoom amma wayyaayyuu maayii kana malee duraafaa makiinaan hiriiree dhaabbataa jechuudha. Amma indoom bakkuma hunda maaddayaa hundatti argamuu qabe. Egaa kaa'atti gaafa maaddayaa tokko deemtu mana kee biratti miti maaddaa kan argattu. Ijoollee hoo bitattanii gorsa wajjin nam meeshaalee hoggaa isin dhiyeessu kaa gorsa koo keessaan dhiisu. Ati gaazii kana gaafa guuttattu tarii taaksii kontiraattatteet baajaajii kontiraattatteet deemtee gaazii kana guuttatta malee tiraanispoortii gaazii kana keessatti deemtee guuttattu haalli siif hin mijatu mana jireenyaa kee keessatti. Egaa bitannaan kana maal waliin tola kanan jedhu ittan dhufa. Maaliif yeroo baay'ee manni jireenyatii fi bakki maaddayaa walitti hin dhufu. Yeroo bakka boota mijataa karaa gubbaarra asfaaltii gubbaarra manni jireenyaa mana daldalaati malee manni jireenyaa asfaaltii gubbaarra hin jiru. Kanaan maaliin miidhamaa ta'an akka haguma feene nama hojii hoggaa taane gaazii kan ittiin guunnu birrii xiqqaadhanii miti gaazii guunnee baajaajii kontiraata qabnee deemnee gaazii san fiduu ni ulfaata guyyaa tokkotti jechuudha. Meeshaaleen keenya kuni salphumatti awwaara nu jalaa dhuga. Sababa gaazii barbaacha hin deemu jechuurraa kaane jechuudha. Maaliif nu nama magaalaa keessa jiraatudha. Namni magaalaa keessa jiru maabiraatii qaba. Amma araboota argitanii jirtu baay'inaan ani mana ofii kiyyaa hojjedhe gaaziin fayyadamanii elektiriikii fayyadaman jechuudha. Siliindarii oduu elektiriikii ta'ee baay'ee tokko gaariidha. Mana keessanitti amma yeroo baay'ee amma namni kaardii guuttata biyya keenyatti jechuudha. Qarshii deemanii toon kaffalanii qotaarii sii galchanii ofii keetiif akka kaardii bilbilatti guuttattu kanatti kaardii deemtee maabiraata hiriidhaa bitattee itti guuttatta jechuudha. Inni sun hagam akka qabdu ni ilaalta. Yoo qarshii qabaatte yeroo dheeraatti hojjechuu qabaatta. Yoo kaardii san keessaa qabaatte jechuudha. Akkuma bilbilaa kaardii sanoo keessaa qabaatte
yeroo dheeraa nyaata dheeraatti bilcheessuu dandeessa. Yoo immoo iyyuu kaardii san deemtee cheekii goota yoo immoo baay'ee qabaachuu baate sitti hima jechuudha. Girgiddaa keetirratti mana keetirratti sitti hima. Achiin booda daftee waan ittiin hojjettee irraa qannasta haga deemtee guuttattu jechuudha. Salphumatti taaksiidhaan deemta. Bakka feete yoo deemtee maabiraata ilii deemuuf taaksiidhaan deemta. Ba'aa miti kanatti baattee deemtu jechuudha. Kanaafuyyuu osoo filannoo keessan kana gootanii isiniin jedhe. Egaa maaliif daftee gatii nutti himuu didde warri naan jettanitti artan ijaaf qalbiirraa na hambisa. Maaliif gorsi immoo kennaa kootiidha waan ta'eef gorsa wajjin wal qabsiisee tanan odeeffannoo haala jireenyaa akkamiin akka tooftatti fidatanii too jiraatan kanaan wal qabsiisee too dubbadha jechuudha. Egaa kana fakkaata garuu filannoon keessanidha. Egaa kan ayyaantu dafiitti nutti himeettanii ijoolleen aartan jiraachuu dandeessan. Waa'ee siriindarii daftee nutti nimtu, waa'ee firiijii gatii isaa qofa nutti nimtu jechuu dandeessan. Warri immoo itti haala isaa hin barre baruu qaban. Kanaafanidha jechuudha kanan dubbadhu. Tarii as keessaa namni tokko namni lama yoo haala itti fayyadama isaa bare na gammachiisa. Ati inni beektu caalarra inni wallaala sun gaafa baruun itti gammada jechuudha. Keessattuu kaardii mana maabiraatii mana wanni deemtee mana maabiraatii deemtee ji'aan kaffaluurra kaardii kee bitachuun baay'ee tokko salphaadha. Maaliif herreegni tokko wanti sirratti bahu hin jiru meeqanna irratti bayinaa firiijiin koo hojjetee jira. Maaliin koo haga kana dalagee jira achiin boodatti kuni maal irratti herreegina maal ta'inaa jettanii hin yaaddoftan. Maaliif kaardiin harka keessan keessa jira deemtanii cheekii ittiin godhattu jechuudha. Akka guuttattanitti ati 100 guuttattee 50 guuttattee 200 guuttattee akka guuttattitti siif jiraata jechuudha. Garuu gaafa immoo deemtee mana maabiraatii deemtee too ati kafaltu mooyyuu maalinni meeqan irratti bayina tirfii qabattee deemta. Yaa Rabbi har'a maal ta'ina waan akkanaan ibsaa ture istoofiin lokkosee siriindariin rokkosee maal jettee hin dhiphattu. Salphumatti namatti illee qarshii kennitee naabitii koottettaanii achiin booda manuma keetti itti guuttatta jechuudha. Odoo kanaan fayyadamtanii siriindarii baay'ee tokko salphaadhaan isin jechuu jaaladha. Egaa ka gatii siriindariin 37,000dha. Yoo akkatti bittan 37,000 shuurii gadi bu'uu ol hin ba'u. Bootaa isaa bakkuma wanni isaa waannaa isaa tan deemee gaafadhe jechuudha. 37,000dha. Ana biraa oduun achi dhaabbadhee laaluu namni lama baasee furatee too deeme jechuudha. Ni bitan. Namni gaafa bitu lambuuwwan biran jiru. Gaasiin inni sun jechuudha. Asitti argattuu naan jedhu odoo faayidaa qabaatee osoo manni itti fayyadame ta'ee bakka isaatitti wanni jechuun bootaan deeme jechuun bootaa guddaan hin jiru jechuu kooti miti. Ni jira bootaa ni qaba. Bootaan lambuubaa wajjin nan barbaada wayita si teechisan ni jira hin jiru jechuu kooti miti. Baay'inaan garuu bakka siriindarii hin jiru gaasiin meeshaaleen gaazii hin jiru baay'inaan. Maaliif hawaasni illee baay'ee isatti fayyadamu baay'ee itti ho'isu waan ta'eef iyyuu. Namni maaliif maabiraatiitti fayyadama akkuma istoofii jechuudha. Normaanii istoofii akkamitti fayyadamta? Elektiriikis akka attee maabiraatis akka attee fayyadamta ijaa ta'eef akkasumatti kana gizee tokkitti milijaa kee 4 qabsiifattee kana yoon jedhu qotaarii mana keessan keessa yoo qabaattan baay'ee tokko faayidaa qabeessadha. Maaliif namni tarii gaafa kana lokkostuu si miidhuu danda'a haga kana irratti herreega akka kana kaffalisiin jechuu danda'a. Garuu qotaarii mataa keessanii amma hin gala. Mana ciraqaa keessattuu amma bashiidha maabiraatiin galuudhaaf jechuudha. Gaafa qotaariin si hin galchuu gaafa san qotaarii mataa keetii gaafa galfatte ati kan ji'aa barbaadamu kaardii barbaadda siin jedhu ati kan kaardii galfattee ofii keetii akkasitti fayyadamta jechuudha. Egaa yaada kana hoona gana siniin jedhe qarshiin isaa ammas qabadhaa 37,000dha. Gadi booliin buu namni lama anuma biratti bitee deemee jira jechuudha. Egaa kana fakkaata. Kana immoo firiijii tan deebi'a ijoollee firiijii na gaafattanii jirtu. Firiijiin meeqan jira? Firiijiin ka darajaa qaba ijoollee. Firiijiin darajaa qaba akka firiijii guddinaa fi xiqqeenyati. Egaa mana keenyaaf baay'ina nuti yeroo baay'ee nyaata baay'ee isa dansaa akka baay'isnee dansaa hin jedhan baay'isnee dardarri akka mana harabaa sanitti miti jechuudha kan nu hojjennu yeroo baay'ee. Mana keenya fakkaannee hojjennaa ataakiltiin firiijii galuun jira ataakiltii firiijii hin galles hin jira. Baay'inaan immoo mana qorraa mana cabbii baay'inaan wanni itti galchinullee akkasumara hin jira. Yaadu kanaaf firiijii tana qabadhee turu. Firiijiin tuni 16,500 jedhu. Egaa tarii 16 bituu ni danda'u. 16 hin jira.
إيه دقدمي جافي ولا كاجدو دقدمي جاني بتنجري تياد سوري يتش أفان كوستي في نسنين جدا ما لفك كودان كان أنا يام سهم بيكو كانت تجنو ديبو دندا تو دندا ودو نورك سباية تكونت تولايون سنين جتشو جالدا Egaa firiijiin kuma 26 fi walakkaadha. Firiijiin kun xiqqaadha guddaa miti isiniin jechuun jaaladha. Gatiin isaa kana isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalaa ayyaantoo sallaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka argatti nagaa naa ta'a. Baay'ee baay'een isin jaaladha.